Mata dureen isaa kunooti as isinii jira. Barreeffama armaan gadii sirriitti dubbisaa ergaa isaa himaa. Silaa akkuma beekamu namni barreeffama dubbisu tokko barreeffama san jalaa ergaa isaa hubachuudha qaba. Saniif isinis barreeffama armaan gadii kana sirriitti erga dubbiftanii booda hiikaa isaa maal jechuu barbaade waan jiru gaggabaabsitanii himaa deemtanii carraa anumaatu isinii kenna. Akkam ooltan barsiisaa, akkam ooltan barattoota. Gaafa yaa Raayimaa. Alhamdulillah. Warra amma dhuftan waan hin jee yoo na dhaga'uu baattan irraan isinii deebi'a. Asii gaditti barreeffamoota adda addaatu barraa'ee jira. Barreeffama kanneen dubbiftaniiti maal jechuu barbaade waan jiru waan san himaa deemtan jechuudha. Hannaadhaan ni eegala. Ana barsiisa. Akkasitti barreeffama laal qabxii tun barreeffama duraati. Guutuu isaa dubbifteetti maal jechuu akka barbaade. Ini kaman godhachi barsiisa isaanii dubbisaa filaa Dubbiftaa eega dubbiftee booda maali jechuu kana. Ishi mata duree kana barsiisa. Mata duree isinii dubbiseetiin jira. Barreeffama armaan gadii sirriitti dubbisaa ergaa isaa hima jedhaa maal jechuu barbaade maal isinii dabarsa yaadni kun. Yogguma barreeffama kana dubbiftanii maal irraa hubattan? Barreeffamni armaan gad jiru kun maqaa wayiitii himama. Ergaa wayii qabamu. Maal hima waan jiru yogguma isa dubbiftanuu waan argitan takka ibsaa deemtan jechuudha. Qabxiilee sadii jira. Sadeen kana dubbifteet akkasitti irraa waan dubbachuu qabdu dubbachaa deemta jechuudha. Eegali. Bu'uura jedhamti barsiisa bu'uura. Sirriitti dubbisaa isiniin jaalladha. Sirriitti erga dubbiftanii booda akkasitti ergaa isaa hubachaa deemte osoo nutti hin himne anallee hin gaafatin akkana jedhaa miti illee naan hin jeen dubbifadhuutuma hubadhu naan hin jeen har'a naan jechuu dandeessu. Ni dubbifattaa erga dubbifattee booda akkana jechuu fedhee jetteeti naa ibsitu. Bu'uura miidhaginaa bu'uura miidhaginaa daakuu maal Dhiisaa warri biraa dhiisaa Raayimaan dubbatinaa dhiisaa. Maatiin koo banaadha. Banaa jiru Raayimaa. Anna maaliin eegaleeti himni kun maaliin eegaleeti maaliin? Qotee barsiisa. Sirriitti yaala qorra deemtee. Ayiwaa. Haala kan manaan galee. Baabura. Midhaanii daaku. Baabura midhaan daaku jedha. Maal jechuun? Baabura midhaan daaku jechuun kayaa barsiisa. Baabura midhaan daaku. Midhaan itti daakkatan jechaadha. Akkasitti dubbifteeti ergaa hubatte malee waan sirri baabura midhaan daaku jechuun fedheeti. Jara kudhan. Jara kudhan. Akkasitti dubbifama Anna. Barreeffamni kun akkasitti dubbifama. As waan dheeraa ilaaltee argite sagalee dheeraa. Asitti sagalee jabaa. Jaarraa kudhan. Eegaa akkasi. Sirreessi akkasitti dubbadhu. Jaarraa kudhan. Qalbiidhaan ilaaltanii barreessin bara.
Haa jaarraa kudhan haa. Jaarraa Maal hubattee asirra? jaarraa kudhan jechuun waggaa kudhan jechuudha barsiisa jaarraa moo ji'a hin beeku kanaan. Jaarraa kudhan. Jaarraan tokko waggaa Jaarraa dhibba. kudhan. Ashi. Akkas haa ta'u haa ergaa isaa Jaarraa hubachuu. Mee akka itti aanu kanas yaadatti aanu kan suuta dubbisi. ishi. Waan inni jechuu barbaade hubadhu yookaanuu waan irraa himuu dandeessu. Yeroo keessan warri shokoffisan miti qabatanii yeroo keessan har'as aarsaa yeroo keessan aarsaa gootanii warri yeroo keessan aarsaa gootanii warri dhuftan warri dhuftan yeroo keessan aarsaa gootanii warri dhuftan hundi keessummoonni keessanu keessanu keessanoo jedha keessanoo galatooma hundi keessanuu galatoomaa barsiisa jettanii Nin jira sirriitti hin jira. Maal jechuu yeroo barbaade yaaddu kun? keessan aarsaa gootanii warri dhuftan hundumtuu galatoomaa jedha namni tokko jechuun yeroo isaa aarsaa godhee bakka namni sun barbaadutti hoggaa argame yeroo isaa sana aarsaa godhee nama saniif argame waan ta'eef galateeffannaadha kun. Sirriidha. Jawaata kana sirriitti ibsitee akkasa barreeffama laal namni wanni barreeffama dubbisuuf ergaa isaa irraa hubachuu yoo maqaa ta'e maqaa waan sanii baru saniif malee akkanumatti dubbiftanii bira dabaruun hiikaa qabu. Saniif haala kanaan dubbiftanii barruuta akka tabarooyitee jirturraa ergaa gaggabaabduu hubachuu qabdan. Waan namni feesbuukaa irra barreessaa haa ta'u waan bakka biraa barreeffamuma jiru hogguu dubbiftan booda haala kanaan ergaa isaa beekuu qabdan jechuudha. Deebisaa sirrii malee isinirraa akka eebalu sirrii dubbiftan sirrii yaada sirriitti ibsitan jechuudha. Gara gaafii biraatti hin dabara yookaan gara barreeffama biraatti deemna. Barreeffama kana eenyuuf kan na seetanii Raayima. Barsiisa. Barreeffama kana dubbisaa waan irraa hubatte yoo ergaa ta'es yoo waan biraa ta'es waan irraa hubatte san nutti himaa deemte jechuudha. Barsiisa akkam ooltan Nagaa fayyaa tigist jirtu. jirra. Baay'ee galatoomaa. Huccuu huccuu miiccee micciiree huccuu micciiree Maal jechuudha? huccuu micciiree jechuun gizee uffanni cuunfamumti barsiisa gizee uffata miiccamee ka'ee afuudhaaf gizee deemu miicca afamu natti fakkaata keessaa bishaan gannamu. Isaan jechuudha. Sirriidha. Walumaa galatti akka inni gogu jechuudha dafee. Huccuu miiceeti micciiree namni tokko bakka namicha kun huccuu miicee micciiree akkasuma ergaan isaa miti.
Eh, haa ta'u. muka dhee- muka dheeraa muka dheeraa muree kottu. Maal jettee Raayimaa? Muka dheeraa muree kottu. Maal jechuudha gaa muree kottu akkam jechuudha? Muree kottu yoo dhaasitti. Haa maal jechuu barbaadeeti erga akkas jette hubachuu Hojjaa qabda. waan arge wal gargaaru. Jechuun masalan gidee hojii waan arge irratti wal gargaaru yookaan anaan mana godheeraa kottu na gargaarisee jedhamu. Akkasi miti. Masalan ah, Ah, muka muree kottu yaani ergaa dabarsuu dhumti. haa ati Muka dheeraa mee murii irra kottu jedhama. aanaa dhiisi. Muka dheeraa. Okay. Muka dheeraa murii kottu. Ah, Muka dheeraa murii kottu jechuun muka sana naaf fidii kottu yookaan immoo murii naaf fidii jechuudha. egaa akkasitti ergaa hubachuu qabda. Laal muree jetteeti balleessite. Yoo waan takka dogoggoraan dubbiftan hiikkaa jechisanii isin duraa jijjiire. Muka dheeraa murii kottu. An ammaan tana Muka Raayimaa dheeraa. muka dheeraa murii kottu yoo sin jee gabaabaan murii dheeraa murii kottu haa aggoo akkasi. Akkas ergaan isaa Eh, haa ammallee akkas isinitti himeetiin jira barreeffama dubbisaa hiikkaa barreeffama sanii sirriitti hubadhaa. Dhaan isiniin jedha. Haa Anna dubbadha. Agee. Haa Raayimaa siga. Okkee Okay, okay. barsiisaawwan. Anna akkuma isaan dalaguu turan sanatis Okkee. jechoota sadeen kana dubbiftaa yookaan himoota sadeen kana dubbiftaa ergaasaa yaadataa waan irraa sii gale. Okkee dursa maal jedha seettana dheedhii hin nyaatiin. Akkam jechuudha. Dheedhii hin nyaatiin jechuun waan hin bilchaanne hin nyaatiin jechuudhaan. Dabalee Deebisee sirriidha akkasuma hubatte ergaasaa barreeffamni akkanaa yoo si dhufe ergaasaa irraa hubatte jechuudha. Itti fufi. okkee haadha ijoollee lamaa. Haadha ijoollee lamaa. Hinoon agarrii jira. Haadha ijoollee lamaa jechuun haadha ijoollee lamaati jechuudha. Ho'aani ta'e haadha ijoollee lama qabaatte haadha ijoollee lamaati jechuudha. Sirri. Jaalalleen laaqana nyaatte. Eenyu? Jaalalleen akkasitti. Jaalallee jaa? No. Laadhaa miti barsiisa kan dura. Laadha achi booda asoo. Laalleen sorry laalleen. Jaalanneedha miti as. Jaalalleen laaqana nyaatte. Maal jechuudha? Laaqana nyaatte jechuudha. Hiikkaa isaa yaani nyaatte. Ergaan si galeefi? Ergaan naan galee jira. Jaalalleen laaqana nyaattee feetu deemte hundumaafuu nyaatte haa? Marri anillee bara akkasuma jedhee dubbisee bara maqaa Akkasuma jette ishee. hin jenne Anna asirra jette haa? Barreeffama biraa. Magartu. Jira barsiisa.
Sagaleen kee garuu nageechisaa. Na bira Ni dhagama warra Akkam biraa nagaan beeksisa. ooltanii? Nagaa mana fayyaadha. mana Akkam jirtan? mana Jirra kunoo sabboontudha. Ee, Baga nagaan mana haadhii jedhaan barsiisaa baga kan duraa nagaan mana adeedan. haadhii Ayyee. nageechisa. Magartu nan gaafatini oofe akkasitti. Mana hidhii mana hidhii Barreeffama akkasii yoo argite ergaa maalii irraa hubattaa? mana ijaarsaa miti kun mana hidhiin mana xaragii Hidhaa miti an jedhu. Isa warri biraa isa. jechuun Maaliidha natti hin dhageessisu sammaan magartu sirri ilaali ni mul'ata. Salphaadha ammas barreeffama baay'ee salphaati. warri kun cufadhaame maayikii keessa mana Okay. hidhii mana hidhiidha barsiisaa kun mana hidhii Hidhi magartu mana akkamitti hidhiidha sun asitti dubbachiiftuun jirtu hidhaa hidha. okay haadha hidhaa 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 jechuun ijaarsa moo akkamitti hidhamaree manni barsiisa Laal. Siifi nam tokko osoo karaa waliin deemtanu manni kun mana hidhaati yoo siin jee namni sun akkamitti okay mana hidhaa mana hidhaa jechuun nama hidhame tokko mana hidhaatti gaafii dhaquu jechuudha moo akkamii akkasuma akka mana hidhaati gabaabdu godhin inni si dabarsu manni kun mana hidhaati yoo siin jee bakka namni amalatti okay sirreeffamu jechuudha mi haala saniin hubadhu mana hidhaa jechuudha. Barruu as jirtu sana dubbiftaa yaada sirraa hubatta ergaa ta'us waliin waliin gala waliin gala waliin waliin gala ana ala ala waliin gala ala gara ga ga gaggala akkamti gaggala waliin waliin gala walii halaala jechuudha barsiisa Mammaaksiin jira bara magartuu maaloo kana. yaa Mammaaksa walii hin beektu waliigalan alaa galan jedhu. walii galan alaa galan isaa isa maal fudhachaan jira beekanaa dubbisaan jira finneen haaya magartu si galee dubbistee walii galan halaa galan isaan gabasaa akkasiin ture kun walii galan halaa galan walii galan alaa galan ergaa halaa jettu qaba. Mee barreeffama kana yoo argite amma bakka takkatti maal irraa hubattame asitti? abbaan obbo obbo jedhaman bakka kan obbo 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 nadhii obbo nadhii gaa gaa gamaadha gamaadha obbo nadhii gammadaa akkasii. obbo nadhii gammadaa Barreeffama tokko laalaa sirriitti hubadhaa waan afaan oromootiin barraa'ee sirriitti hubadhaa. Haaya gaariidha magartuu. Gabiraatiin isinii nama biraattiin dabara Hasan. Hasan inni dadhabee ta'ee raftee moo akkami amma? Injira injira. Barsiisaa injira. Ija daragadhee ka'e bishaan dhiqadhee. Egaa akkasii haaya Ayyee. barreeffama Yaa waaqan ulaaffisi qaba. Ayyee mee fida. haaya as dhuftaati waan jedhu seera tiraafikaa armaan gadi dubbisaa hubadhaa haaya Okay. seerri armaan gadii kun seera tiraafikaati yogguu karaadha seera kana dubbisiiti
ergaasaa hubachaa deem jedha. Ayyee ishee. Sadeen kana dubbifteetti nutti himta jechuudha. Okay. Barattoota warri taraan Yoo keessan hin ta'inis barreeffama kana dubbisaa deemaa as keessa jirtanii bilbila fuuldura akkasii. keessanii hin deemina. Haya. Okay. Yoomuu daandii qaxxaamuru bi- bi- bitaa fi mirga ilaa ilaallachuu Sirreessi maal gaa akkam jechuudha? jechuudha? Gizee karaa makiinaa qaxxaamuru jechuun akka makiinaan irra hin baane fi olii gadi ilaallachuu. Akkasii. Akka namarra hin baane. Yommuu daandii qaxxaamurru laal argite yommuu daandii qaxxaamurru bakka dheeratus Bitaa fi dheeressi bakka gabaabbatus gabaabsa. Yommuu yommuu daandii daandii qaxxaamurru bitaa fi mirga qaxxaamurru ilaallachuu. bitaa fi mirga ilaalla. Sirriidha. Okay. Kallattii bitaa qabatanii deemuu kallattii bitaa qabatanii deemuu. Maal jechuudha? Kallattii makiinaan bitaa qabatanii deemuu jechuun kallattii makiinaan ittiin dhufneen qabatanii karaa makiinatirra goranii deemuu jechuudha. Karaa bitaa keetii qabattee deemuu jechuudha. Karaa siif bitaadha. Daandii konkolaatarratti taphachuu dhiisuu karaa makiinaan deemuu irratti tapha dhiisuu jechuudha. Ayyaasan gaarii baay'ee gaariidha. Ayyee itti dabalaa kaadhikkoo hirribni hafa dunarra. Amma nama biraatti kan isin hundi wal agahu. Ayyee. Ayya Soofiyaa. Ayyee. Sagalee kee dhagama. Inni dhagama kaasaan irratti fufeessanii seera tiraafikii kanneen dubbiftee hubachaa deemta akkasumatti illee nuuf himaa deemta jechuudha. Ayyee. Halluu keelloo diimaaf qophii jechuun akka ta'e beekuu. Naan galle garuu barnoota isaa. Irra deebi ilaaladhu yoo siif hin galin. Barreeffamni tokko yoo tarata akkas siif hin galle irra deebitee ilaallatte. Hanga ergaa isaa hubachuu. Silaamu barreeffamni sababa ammalee wayii barraa'ee lafa ta'a. Maal jechuu fedhee? Ayyeeshi. Halluu keelloo diimaa qabu. Halluu keelloo diimaaf kophaa jechuun akka ta'e beeki. Barsiisaa bulee jechuudha. Kararii buleedha jechuudha. Buleen yogguu ta'e maal ta'e? Yogguu akkas ta'e maal ta'e jedha? Kophaa ta'e jechuun yaani tokko malki tokko qofa jechuudha. Akkasiin irra deebi. Halluu keelloon deemuuf qophaa'e keelloon. Halluu keelloon deemuuf qophaa'e jechuun akka ta'e beeki. Yeroo karaarra dhaabbattee ibsaan makiinaa dhaabee ni jiraame konkolaataa hogguu dhaabee ibsaan hogguu halluu keelloon ife deemuuf qophaa'e jechuudha. Achi booda hogguu magariisni ife deem jechuudhaami.
Aywa hee. akkas jechuudha. Balbala balbala konkolaataa osoo hin banamne Hin banamne isa jedha. hin hin banin Uhuu. mm, barri cufamee oduma hin banin ishii Yoon fixxeeti. Yoon fixxee gara hiikkaa deemte. qo'a kan itti fixuudha. Balbala konkolaataa osoo hin banin dura wanna nama jiruun haa Nama hubadhu. naannoo jedha. Isaan na irra deebitee haa laallattu hanga ergaan galuufi. Balbala Ayeeti. Dura wanna namoota jiran hubadhu. Akka yeroo barri san bannan itti hin buune jechuudha. waan eessa jiru jira bakka kana akkamitti dubbifte. Naannoo Mee haa irra deebiti ergaa isaa mee takku takka dubbisiite achi booda himta. balbala konkolaataa osoo hin banne dura Hin banin. hin banin wanna naannoo jiru hubadhu. Waan naannoo jiran hubadhu. Maaltu akka jala jiru akkas hin jiraame yoo baname wanta biraatitti buusuu waan danda'u. Sirriidha. Ayi Sofiyaa kanatti hidhee. Mallattoolee tiraafikaa kabajuu jechuun seera isaanii cabsuu miti yeroo dhaabbadhaa jedhan dhaabbatu. Mallattoolee karaa irratti maxxanan hedduu jiraame. Asiin qaxxaamuruun dhorkaadha. Yeroo daangaa cabsan fa'a yeroo karaa biraatirra deeman karaa namaa dhiisanii seera isaanii kabajsiisuuf yeroo isaan namatti dubbatan. Mallattoo karaa irra jirtu hunda bakka kana dhaabbadhu kajuu harkite dhaabbadhu. Asiin hin deemin kajuu harkite hin deemini. Mallattoo hundaa kabajii. Yoo tiraafikni bakka sana hin jiraanne mallattoo jiraame. Mallattoo sanatti kabajii jechuudha. Ayi Sofiyaa galatoomii. Kan itti aanu biraan deema. Sabboontu ni haalta. Tole. Halluu diimaa dhaabuu jechuun akka ta'e beekuu. Irra deebiiti yaada galfadhu takka. Maal jechuu akka barbaade irra deebiidha. Halluu diimaa jechuun ibsaa wanni tiraafikii. Ibsaan tiraafikii. Dhaabuu jechuun dhaabbateera jechuudha gani. Halluu diimaan akkam jedhamee ilaalame. Maal jedha barreeffama kanarraa hubadhu Halluu yaada. diimaa dhaabuu. Dhaabbadhu. Dhaabbadhu. Dhaabbadhuudhaan jedhu. Jechuun akka ta'e beekuudha. Akka dhaabbadhu jechuu ta'e beekuudhaadha. Yeroo halluu diimaa argite halluun diimaan suni dhaabbadhu jechuudha si agarsiisaa jechuudha. Waarrateetti naan dabaltan.
siifin dabala. Okay. Kunoo. Halluun magariisa diim, di, deemi jechuun akka ta'e beeku. Magariisa yeroo ta'e deemi jechuu beeksisuu beeku jechuudha. Deemuudha akka ta'e. Halluu magariisni deemi Eh, jechuu akka ta'e beeku. san beekuu qabnaa jechuudha. Hayyee gaariidha. Tokkichaa kanatti hidhata sabbantu. Tole. Naannoo naannoo mabiraatii daan Hin jedhu. naannoo Eh, mara marfaa ani hin beekne Siin galle. isarratti irra cahu Eessa dheeyita irra ceete? fuulduratti Lamaan keessaa akkasii ta'e dubbifadhu. kan gadi keessaa Suuta dubbisi osoo sagalee ol hin kaafne suuta dubbisi achii booda galfadhu nuyi. okay halluu mafraataaritti moo akkamiin jedhu Naannoo marfataa irratti naannoo barfataa irratti daandiin kon yo- naannoo barfata daandii konkolaataa qaxxaamuruu dhiisuu da- qaxxaamuruu dhiisuu wayita barfata wayita maali? barfata naannoo barfata Barfataa ineessa. barfata jechuun ganama akka naannoo keenyatti ganama Lakki wayituma kun sa'aatii sadii barfatan jedhu gaagulla. Barfataa irratti jedha. barfata irratti Barfataa irratti naannoo marfataa irratti. naannoo barfataa irratti jechuun torma sa'aatii afurii miti sadii Lakki afurii barfataa miti eh marfata. Marfata jechuun akka addabaabaayii jaan hin jiru. aha adda baabaayitti beekna gan Aya. isarraan darbuu dhiisuudha qaxxaamuruu isarraan qaxxaamuruu dhiisuu barsiisan dhaga'amu sagaleen kiyya Ni dhaga'ama ammayyaa. Naannoo addabaabaayii yookaan marfataa irratti qaxxaamuruu dhiisuu jedha hin sirriidha. dhaga'amu Ni dhagamu si dhageen isarraan jira. isarraan qaxxaamuruu dhiisuu Sirriidha. Okay. okay. daandii iyyamame daandii iyyamame daandii zeebiraa Dhagaye. irraa Anna na dhagaye. qaxxaamuruu Amma dura waan inni isin himaa ture. Yeroo hunda dagattanii jira. Inninis maali? Barreeffamni tokko barraa'e kan biraa barsiisa itti aanee harreeffatu kan dubbise maal jette? Barreeffamni tokko barraa'e kan biraa itti aanee yoo akkanatti waan waan keessa barraa'e cuftuu keessatti yookaan ammattuu keessa barraa'e yookaan jechuu akka ta'e barsiisa sirriitti himeetiin jira. Saniifuu amma dubbisa akkasitti. እሺ daandii iyyamame akkam jedhamaatu la barsiisa Yookaan jedhama kaa yookiin naa jedhaa qaba
yookaanuu jechuun beektu kana yookaan yookaan san ishi daandii iyyamame yookaan zeebiraa irra qaxxaamuruu. haa Ergaa immoo jechuun daandiin iyyamame daandii isa zeebiraa kan qabannee imala keenya qaxxaamuruu qabna jechaadha. akkasi sirriidha. Ishi. Mee qo'i meeshaa baay'een dhuftee jirtis tokkicha kana isiif kanneen Egaa ooltanii barattoota barsiisaa jirtu. nagaa fayyaa jirtaa shooyi. Galata Waaqayyoo. Bakka mana barnootaa keenya kana tuffattee miisa uma feete dhufte. Maaloo mana hin turre amma hin gale kunoo reeffu. Malee hin tuffanne. Akkasi. Hmm. Raftii booda seentaa boqonnaa booda seentaa jeeti. Bakka nana dabama. Nana dabama. Haa ta'ayyee. Har'a barreeffama adda addaa dubbifneeti. Ergaa isaa jalaa hubachaa deemu jirra. Isaan keessaa barreeffamni asii kun barreeffama seera tiraafikaa of keessatti qabudha. Waa'ee oddee. Gaalee kan fedhanaa maxxashutti. Kan basaadhaan qoyaachuu maxxachaallee ni odde. Anis amma dubbisiifina sarara diimaa kana laatu baay'ee barsiisan na dhiisisan dhugaa qaba. Barsiisan biraan naa kennu biqilaa nan Meeshaa baay'eetti naa Sumarraan dubbiftu. Okay. Harkaa fi morma ofii harkaa fi morma ofii karaa foddaa konkolaataa baasuu dhiisuu jedhametti barsiisa. Akkam jechuudha mee maal irraa hubatte? Konkolaataan yoggaa deemaa jiru harka ofii gadi baasuuf morma ofii gadi baasuun karaa maskoottiin baay'ee miidhaadhaaf nama saaxilaa jedha. Akkana ni jedhu akka Akkasuma jedha. Innis akkasuma jedha. Atis akkasuma jettaame? akkasuma jedhanis. Barreeffamnis akkasuma jedha. Akkasii dhuftullee dhiise. Mee kana wal gargaaraa deemamee gaafilee lamaan tana biddaleeyneeti raawwanna. Magartuu Firaayimaa fi Sabboontu akkasumatti Haannaa lamaaniif Shawaayyeen waliin dalaydanii kana isin lamaan isin sadeen warreen dura yaame dalagaati jechootaaf jiran kana akka hiikni isaanii wal fakkaatutti gamanaatti barbaada. Isin sadeen jechuudha. Eegala. Haadha hojii tumuu bararuu Tumuu jedhee hambisuu miti kan jedhu. tumuudhee haa Haadha bakka jedhu kanatti harmee kan jedhu kana deebiin akkami? Eessa dura ani sa'aa jala jiru dubbiseera. Irra dubbifadhaati. Gaaffii hunda dubbistee fiixee. Haadha bakka jedhutti harmee Irra wal taatanii hojjechuu godhuu waltanyuu Tokkoffaan barsiisa daadha. Haadha harmee hojii hojii jechuun immoo hojii jechuun rukutuu kan jedhu kana moo tumuu kan jedhu kana? tumuu kan jedhu hojii. Meera tumuu kan jedhu. hojii kan jedhu maal jettan? Rukutuudha. Akkamitti hojii bira gamana dubbifadhaa laala sirriitti. Lakkisaa.
Dalaguu kan jedhu caa'ee Hojii. barsiisa. Sirriidha. Eeta Hojii dalaguu. dalagaadha ta'a. Kan akkamiin wallaalta? Haya. Tumuu kan jedhu moo rukkutuu kan jedhu kana? Haya. Afuraffaan harka baasuu jedha. Barsiisuu bakka jedhu kan Barsiisuu kan jedhu. Barsiisuu kan jedhu hin jiru. Bararuudha haa jedhu. Daa hambisuu. Caadha. Hambisuudha. ta'a sunillee. Sirri hambisuu. Haya. Caadha barsiisa. Hawaas barsiistuu. Shanaffaan ta'a. Shanaffaan ta'a. Shanaffaan maal jedha? Baasuu. Haleeluu. Baasuu aada. Sirriitti dalaydan. Sirriitti dalaydan kan. Cufadhaa isinaa. Sirriidha. Isin garuu akkatti dalaydan. Warreen hiika faallaa qabu walitti firoomsitan faallaa. Jechoota hiika harka balleessitan. Walii faallaa ta'ee barreessitan. Okay, ofa. Jechoota hiika walii faallaa ta'a walitti firoomsaa jedha. Ani dubbisuu moo maannicho si garan? Waliin dubbifachaa deemaati. Duudaa kan jedhu kana gara waliin duudaa dheeraa Duudaa hajuu jira. Duudha miti kun daadhaa barsiisaa kun mata dureessa maal jedha joo dheeraadha oli. Tolchuu arjaa diimaa ganna jirtuu joo Jirra. annaa isa jirtu daddafaa deebii deebii duudaa miti jedhe barsiisan kana dubbisaati mata duree Warri wajjin deebistan oonyu. walumaan deebisna fa Walumaan kan jedhan barsiisan. nama Nuti deebisnee irra deemu. isinii miti deemaa isin aanna lama aannaadhaa fi eenyu takka duuda kan jedhu barsiisaa ijoolleen hin jirtu Ni jirtan. Bira jiran. isin jirani nam tokko yoo nama bichaa hawwataame barsiisaa dugda jedha miti kun dugda kan jedhu Dugda jedhu. Muhitii maal jala akka dheechisu muhitii na qabe. maakii qabatteertaa ani nan iyyaa miti Inde? Ana olaan ukkoo dugdaa dheeraa dugdaa. dugda dheeraa tolchuu jirtu namicha tiyya Arjaa jedha kun arjaa arja diimaa ganaa jedha. gana Gamana jedha gamana. ishi deebiti deebinata
Eeyyen. Dugda kan jedhu gabaabaa kan jedhu dheeraadha. Gabaabaa kan jedhu barsiisaa gabaabaa kan jedhu dheeraadha. Maal jette? Gabaabaa kan jedhu. Gabaabaa kan jedhu dheeraadha. Baa gubbaa. Dheeraa kan jedhuuf gabaabaadha. Garaa kan jedhu immoo dugda barsiisa. Garaa kan jedhu immoo dugda. Dura kana dubbiftaniiti dugda kan jedhuuf garaadha naan jaa akkasitti wayyaa. Dubbisna bara barsiisa mul'atu. Dugda kan jedhu garaadha. Caa gubbaadha. Akkasitti ibsinaaf tokko tokko. Haya. Bal'isuu. Dubbisuu jedhu jiraata jecha. Bal'isuu. Tolchuu kan jedhuu fi tolchuu kan jedhudha manni. Balleessuu. Balleessuu kan jedhu. Balleessuu kan jedhu. Tolchuu kan jedhu. Tolchuun balleessuu kan jedhu. Tolchuu. Haya. Tolchuu Balleessuu eessarra jira? balleessuu. Gaa gubbaa. Haya. Dukkana ifaan jedhu jira. Maal itu dokon mana di mana? Dokon. Dokona ashiddi. Kan jakarta apa sama di tengah Purwaca. Purwaca kan jedhu. Adi Adi. Sekarang juga ra ya harusnya gurracha kan jedhu Diimaa kan jedhu gurraacha. Gurraacha kan jedhu diimaa kan jedhu gurraacha jedha barsiisaa. Faa gubbaa. Barsiisaan hin jedhan. Barsiisa. Natti hima isiniif hin guutamee natti hima. Kan hin guutin. Diimaa gurraacha. Diimaa gurraacha. Diimaa kan jedhu gurraacha jedha. Diimaadhaaf gurraacha taa'e. Waan isin jettaniin dalagaana. Arjau jechuun maal? Jechuun gowwaadha. Ganna jechuun gowwaa jechuudhaan nu. Ganna jecha Gamma jechuun gowwaa jechuudha. Gamna jechuun gowwaadha. Gamna jechuun gowwaadha. Eeywa. Isin godhu. Jechaadha. Kunoo mataa dura jira mata duree ba'aa jala hin jiru. Ishi arjaa. Arjaa. Barsiisaan jala nu sararanii. Arjaa kan jedhu maal jechuudha? Arjaa kan Nama jedhu diimaa gurraa shanaffaadhaan fuudhee deebisne jaafaan kan nuuf himti. tokkicha bicha arfaffaan nu hafe malee arfaffaa irra jiru. Shanaffaa deebifne shanaffaa deebifne jaaffaa deebisne. Ishi arjaa. Arjaa. Gamna moo dongna jedha. Lamaan kana deebisa amma kanaaf kan. Kamtu nu hafe dheeraa deebisne barsiisa. Maal jetta? Dheeraa gabaabaa deebisne. Gabaabaadha jennee. Eeyyuu gabaabaadha jennee deebisne. Kanaafuu. Arjaa. Arjaa. Sadeetiin deebisne shaa. Arjaan qaarratti nu hafe irra jirti kunuunsi ani irraa kanaaf ta'u nu harka badee jala.
Dokna harjaa dhabuu kan jago. Maali kun dokna jedhame. Dokna. Berarti sama ini dokan arja Bakka barsiisa. Yoo ayyan sirrii dubbisuu jirti ati maaliidha? Doqonna jedha sha'awanni. Dokna naa dhabe. Doqonna jechuun faallaa Mali arjaa. dokan Faallaa Faallaa arjaati. isaanaati. Arjaa jechuun kan waa kennumi. Gubbaa kana jira. Doqonna jechuun ammoo qusataa kan waan kennina jechuudha. Namaan kan inni jechuudha. Akkuma kana nu dhufuu jira bakka isadha. Akkas sirriidha. Okay. harka sini cawe-cawe kalah sih wah. Coba miti. Ya saja kan. Galatooma. Ratta mucayyoo nu wajjin gannani. Anam teh ko anam pakadem.